Ati shaamaadha. Ofii keetii dhumaa namootaaf kan iftu. Nama biraatiif garuu bareedina, miidhagina, simboo, qabeenyaa, Yooyyaa akkam jirtu hordoftoota gola Yididaa YouTube biyya keessa akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin karaa gola Yididaa YouTubeidhaa kan daawwataa jirtan bakka jirtan lafa jirtan hundumatti iyyuu nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. An obboleessi keessan fayyaa kootii nagaa kooti. Isinis bakka jirtaniif lafa jirtanitti nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Sa'a kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e Waaqayyoo maqaan isaa kan galateeffamee kan ulfaate nuuf haa ta'u jechaa. Suuraa irratti akkuma argaatti jirtan obboleettiin keenya Tsigee kan jedhamtu biyya ambaa keessatti jiruuf jireenya ishee guddisuudhaatiif maatii ishee gargaaruudhaaf otoo jiraataa jirtu lubbuun ishee darbee gara biyyaatti guyyaa har'aa kanadha kan isheen. Obboleettiin keenya Tsigeen biyya Beerut keessaa biyya Beerutiin kan isheen jiraattee waggaa 17dha. Waggaa 17 kana gaafa jiraattu maatii ishee jiraachisuu irrattidha kan argamtu. Jireenya maatii isheetii guddisuudhaaf fooyyessuudhaaf obboloota ishee haadha ishee jiraachisuudhaatiif biyya ambaa keessa rakkina gidiraa hedduu darbuudhaatiin waggaa 17 guutuu kan jiraatte. Akka nama tokkootti ofii isheetii bultii dhaabbattee jireenya gaa'ilaa kan hin argine yaadi ishee karoorri ishee maatii ishee jiraachisuu maatii isheedhaaf dabarsuu ture. Kana keessatti Tsigeen maatiin ishee keessattuu haati ishee umuriidhaan kan raagan umuriidhaan kan fagaatan wanta mucaan isaanii Tsigeen biyya ormaa keessa jirti mana abbaa ormaa teessee hojjechuudhaatiin qarshii argattuu kan isaaniif ergitu abdiidhaan kan eeggatanidha. Tsigeen erga maatii isheetiif bilbiltee ji'oota muraasa turteetti. Maatiin ishee yaaddoo keessa galanii eessa jirtii akkam taatee maalirra geesse jedhanii dhiphina keessa kan jiran. Yeroo dhiyeenyatti Tsigeen duutee jechuudhaatiin sagalee mardoodhaa dhaga'an. Maatiin Tsigeen akka gargaartuudhaaf harka ishee eeggataa jiran kun du'a ishee gaafa dhaga'aatiin waggaa 17 guutuu utuu wal hin argin sagalee qofaadhaan wal iyyafataa wal dhagaa wal dubbisaa kan turan. Du'a ishee gaafa dhagaan akkam ta'u miira akkamiitutti dhaga'ama kan jedhu sinii fanniisa. Haati ishee baay'ee gadditee baay'ee dhiphina keessa galteetiin jirti. Kun immoo nama kamiin jalaayyuu kan dhokatu miti. Haa ta'uutii akka odeeffannoon jirutti mana hojiidhaaf hojjetaatti jirtu yookiin mana hojjetaatti jirtu sana keessatti wal dhabdeen akka uumamee jiru odeeffannoon qaqqabee jira. Waliigalteen yeroo dhibu kanattis isheen garuu danda'uudhaan dandamattee kan jiraataatiin turte. Akka odeeffannoon jedhutti Tsigeen erga duuteetii baatii 2 yookiin ji'a 2 guutteetti mana keessa dhoksaniitu kaa'anii turanii sanaan booddee ji'a tokko booddee sababa dhukkubaa onneetiin dhukkubsataa turte dhibee onneetiif lubbuun ishee darbeera jedhanii reeffa ishee awwaalanii dhoksanii turan sana irratti waraqaa yookiin xalayyaa barreessuudhaatiin reeffa ishee gara biyyaatti erganii jiru.
gidiraa, rakkina, dhiphina maatii isheetiif kan jiraattu Tsigeen, maatii ishee arguudhaatiif kan hawwitu Tsigeen, haadha ishee ijaan arguudhaatiif kan hawwitu Tsigeen, bara baraan utuu akka waliin agarretti hirriba bara baraa rafuudhaatiin gara maatii ishee, gara haadha isheetiitti dhuftee jirti. Haati ishees mucaa ishee fayyaadhaan simachuudhaaf qophaa'aatiin turtee amma garuu mucaa ishee awwaallachuudhaatiif reeffa mucaa isheetii eeggataatti jirti. Sagalee kana kan nagaa jirtu si yaaddessuudhaaf, si dhiphisuudhaatiif miti. Waa tokko jechuun barbaada. Namni kamiyyuu addunyaa kana irratti gaafa jiraatu addunyaa isa hin dabarretti darbee jiraachuudhaaf yeroodhaaf jedhee addunyaa kanarra kan jiraatu namni kamiyyuu. Addunyaa kanarraati hundi keenyayyuu ni godaanna, ni deemna, guyyaa isaa beekuu baannuyyuu. Haa ta'uyyuu maleessa miira biraa keessa akka ati galtuudhaatiif, akka ati yaaddootuuf, akka ati dhiphattuudhaatiif, haadha koo, obboleessa koo, abbaa koo jettee akka ati imimmaan buustuudhaaf otoo hin taane kanan jecha kana sitti dubbataatti jiru. Hanga danda'ametti keessumattuu ijoolleen biyya ambaa, biyya Beeruut, biyya Araba keessa kan jirtan, bakkoota garaagaraa biyya ambaa kan jirtan, jireenya maatii keessanii fooyyessuudhaaf, jireenya keessan jijjiiruudhaaf jettanii biyyaa baatanii kan jirtan, ergaan kiyya inni guddaan maatii biraatii hojjetaatti jirtan, qacaramtanii maatii biraa hojjetaa jirtan biratti hanga danda'ame nagaadhaan akka wajjin jiraattan, jaalalaan akka wajjin jiraattan, waliif ajajamuudhaan akka jiraattan, miira biraan isin keessa galee utuu isin miidhanii, utuu isin itti balleessanii miira hin taane keessa galtanii namoota biraa hojjettan biratti deebii hin taane, ilaalcha hin taane akka isaaniif hin qabaanne isiniif hin dhaamne. Sababiin isaa daa'imni tokko yookiin dhalli ilma isa ta'u intalli haadhatti yookiin abbaatti yoo isaan dheekkaman, yoo isaan reeban, yoo kan itti deebistu taate, yoo kan arrabsitu taate, waan isaan si ajajan yoo hin hojjettu taate, akka isaan si ajajanitti yoo hin jiraattu taate, abbaan kee fi haati keeyyuu abbaaf haadha kee ta'aniitu jiranii si dheekkamuu isaanii, si reebuun isaanii waan hafa qabu miti. Ati garuu kanatti jiraataatti jirtu biyya ormaati, maatii ormaa biradha. Kanaaf hooree danda'uun barbaachisaadha. Arrabsoo isaanii danda'uudhaan. Inumaayyuu ijoolleen biyya hambaa jirtan rakkina gidiraa isin keessa jirtan isiniif waaqa keessantu beeka. Kaan keessan isiniin mijatee bashannantanii kan jiraataa jirtan, kaan immoo rakkina baay'ee argitanii fuula keessan yeroo hundumaa imimmaanii miicachaa, simboon fuula keessanii badee jijjiiramee, aariin coggaarraa keessan isin fixee, coggaarraan keessan fuula keessan jijjiiree, ishee argattan sanaan maatii keessan gargaaraa, hiriyaa keessan gargaaraa, yookiin jaalallee keessan gargaaraa, yookaan mana amantaa gargaaraa, yookaan hiyyeessa yookiin harka qalleessa gargaaraa akkasittiin jiraataa jirtu. Jireenya namoota baay'ee kan jijjiire, jireenya namoota baay'ee kan jijjiire, rakkina mana amantaa, rakkina nama dhuunfaa hanga qaqqabdanitti, hanga gargaartanitti jireenya ulfaataa kana hin jedhamne keessadha kan isin darbaa jirtan, dabarsitan. Kanaaf an akka nama tokkootti yookiin akka obboleessa tokkootti waantan obboloota koo biyya hambaa jirtan mara keessaniif ergaan dhaamuu danda'a. Isin arrabsuu danda'u, isin dheekkamuu danda'u, nyaata irratti, dhugaatii irratti, waan garaagaraa irratti isin miidhuu danda'u. Tokkicha baatan mana erga baateeti kutannoo godhattee mana keetii erga baatee murtoodhaanidha waan ta'eef, murteeffattee baate waan ta'eedhaatiif rakkina arguu dandeessa. Jireenyi biyya lafaa gidduun isaa hin himamu, gidduun isaa hin beekamu. Biyya hambaa gaafa deemtu iddoo sanatti rakkina jira, beela jira, dheebuu jira.
Gidiraatu jira, gidirfamuutu jira, kabalamuutu jira, dhiitamuutu jira, fooqii irraa darbatamuutu jira, ibsaa harkaan qabachuutu jira, cuubeedhaan billaadhaan waraanamuutu jira. Wanta jedhamu utuu beekteetta ta'eeti akka sirra ga'u utuu beektee manaan baatu turte. Kanaafiyyuu jireenyi biyya lafaa akkas. Walakkaan isaa hin himamu. Walakkaan isaa kan hin himamneef immoo hin beekamu waan ta'edha. Hin beekamu waan ta'edha. Inni beeku eenyu qofaadha? Waaqayyoon qofaadha. Maal akka sirra ga'u maal akka taatu kan beeku Waaqayyoodha. Kanaafiyyuu tarii immoo yaada kana immoo gaafan sii kaasu erga rakkina jira ta'ee erga dhiphina jira ta'eeti ani utuun isatti boo'uu utuun mana isaatti deddeebi'uu maaliif iddoo kanatti na erge maaliif rakkina kana na agarsiiste jettee immoo tarii immoo Waaqayyoon immoo komachuu dandeessa. Kanaaf miti kana akkasiin jiraatu. Waaqayyoon akkati komattu miti. Waaqayyoon ni beeka. Waaqayyoon immoo kan inni sitti hin himneef sababiin isaa wanta tokkoof waa tokkoof sitti hin himne. Innis maalidha yoo jette inni sitti ulfaatee jiru kun isaaf salphaadha. Sitti ulfaate malee isaaf salphaadha. Situ darbuu hin danda'u malee inni si dabarsuu danda'a. Kanaaf iyyuu waan danda'u maal godhe sitti mare. Kanaaf callise jechaadha. Keessa si dabarsa. Beela'uu kee irraa, rakkachuu kee irraa, dheebachuu kee irraa, gidirfamuu kee irraa bor boqonnaa sii kennuu danda'a waan ta'eedhaaf kanaaf sitti hin himu. Utuu sitti meeratee immoo ati immoo manaa baatee jireenya maatii keetii jireenya kee jijjiiruudhaatiif hin baatu turte, hin deemtu turte, hin sochootu turte. Kanaaf sitti muudhii jecha. Rakkina sitti dhufu hundumaayyuu dandama. Beela dheebuu sitti dhufu hundumaayyuu dandama. Kana hundumaa keessattuu teessuu namoonni baay'een hirrina sammuu kan qaban immoo ijoollee biyya Arabaa jedhanii maqaa kee akka waan si qaanessanii akka waan si xinneessanii tokkotti si tuffatanii jecha hin taane siin jechuu danda'u. Ati garuu jabaadhu. Jireenya akkasii keessa jiraattee ofii keetii of dhabdee nama biraa immoo jiraachisaa jirta waan ta'eef. Ati maal akka taate beektaa? Shaamaadha. Ati shaamaa wajjin tokkodha. Maaliifidha beektaa? Shaamaa kana argaa jirta miti? Shaamaa kana. Ati shaamaa kanadha. Maaliif yoo naan jette? Shaamaan kun ifaatti jira. Shaamaan kun ifaa jira. Sittin agarsiisa. Agartee? Dukkana jiru maal godhaa jira? Ibsaatti jira. Ibsaa jira. Ofii maal taatti jira? Gubataatti jira. Ofii isaatii gubataatti jira. Ofii isaa gubataa jira. Garuu waan si ajaa'ibu nuuf immoo maal kennaa jira? Ifa nuuf kennaatti jira. Shaamaa gaafa qabsiistu ofii isaatii gubateetu siif immoo ifa sii kenna. Ofii isaatii dhumaatti jira. Siif garuu abdii sii kenna. Ofii isaatii dhumaa siif abdii kee akka inni itti fufu sii godha. Ofii isaatii jireenyi itti dukkanaatti jira. Umuriin isaa gabaabbataa jira. Siif garuu akka siif ifu sii godhaatti jira. Dukkanni naannoo kee jiru akka dhabamu sii godhaa jira. Kanaafiyyuu ati shaamaa kanadha. Ofii keetii dhumaa namoota biraatiif kan jiraatu. Ofii keetii sitti dukkanaa'aa nama biraatiif ifa kan taatu, maatiidhaaf ifa kan taatu, hiriyaa keetiif ifa kan taatu, biyya keetiif ifa kan taatu. Ofii keetii rakkachaa nama biraa rakkina keessaa kan baastu. Kanaaf ati shaamaadha.
Wanta isin jechuu barbaade sagalee kana gaafa dhageessu tarii gammachuu keessa jiraachuu dandeessaa, gadda keessa jiraachuu dandeessaa, dhiphina keessa jiraachuu dandeessaa, yaaddoo keessa jiraachuu dandeessa. Ani garuu gara kanatti si fiduudhaaf otoo hin taane kana keessaa si baasuuf, yaaddootti si fiduuf otoo hin taane yaaddoo keessaa si baasuuf, dhiphinatti si galchuuf otoo hin taane dhiphina keessaa si baasuuf. Kanatti biyya hambaa deemtee jirtuuf maatii keetiif jijjiirtee ofii keetiifis jijjiiramuudhaaf mitiire. Sababa kana ta'eetiif hanga sana keessaa baatee iddoo kana geessutti maal ta'uu qabda? Obsuu qabda. Rakkina obsi, beela obsi, dheebus obsi, arrabsamuu obsi. Siina jedhanii maal? Kana arguu dhatteem silayyooti. Kana arguun barbaaddutu ta'e mana warra keetiitiin baatutu. Kana arguudhaaf deemte beela, dheebuu, arrabsoo, dhiitamuu, kabalamuu, waraanamuu, dhiiguu, lafee cabuu, miidhamuu, dhukkubsachuu deemte. Kanaafiyyuu kana hundumaa danda'iitii hanga bakka kaayyoo keetii geessutti karoora qabaachuudhaa mala. Karoora malees namni hin jiraatu. Yookaan mana ijaarrachuu, yookaan bultii dhaabbachuu, heerumuu, dhala godhachuu. Kana mitiire. Kana bira ga'uudhaatiif har'a obsuu qabda jechaadha. Har'a hin obsine ta'ee innaan bor bira ga'uu hin dandeessu. Kanaaf obboleettii koo ergaan si dhaamu inni guddaadhaaf inni xumuraa rakkina keessa jirtu hundumaa keessatti dandamadhu. Obsi ciniinnadhu akka dubartii miidhattuu ciniinsuu keessa jirtuu ta'e. Tarii baay'een keessan atis ciniinsuun maal akka inni ta'e dhageessee malee beekuu dhiisuu dandeessa. Tarii akka carraa yoo beektes miixuun maal akka inni ta'e jireenya dhala namaa keessatti miixuutu jira. Namni gaafa maal keessaa ba'u rakkina keessaa gaafa ba'uudhaaf jiru ifa arguudhaaf gaafa jedhu miixuu qaba, ciniinsifachuu qaba. Ciniinsifataniiti kan keessaa ba'a. Kanaafiyyuu danda'i, dandamadhu. Karoora kee kaayyoo kee sana bira ga'uudhaatiif har'a obsituu ta'uu sirra jiraata. Obsi, danda'i. Waan hundumaa keessa si dabarsee Waaqayyo nagaadhaan, fayyaadhaan gara mana keetti, gara maatii keetti nagaadhaan si haa galchu. Hanga sanatti immoo obsaan keessa darbi. Jabaadhu. Mudhii kee hidhadhu. Hamilee godhadhu. Humna horadhu. Kana hundumaa biratti immoo Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Araarsummaan dubaroo Maariyaamii eegumsa ergamoota Waaqayyoo sirraa addaa hin bahin. Jabaadhu. Ati shaamaadha. Ofii keetii dhumaa namootaaf kan ifu. Ofii keetii miidhamaa maatii keetiif kan jiraatu. Ofii keetii bifni kee, umuriin kee, simboon kee utuu caccabanii nama biraatiif garuu bareedina, miidhagina, simboo, qabeenyaa, gammachuu waan hunda namaaf horaa waan jirtuudhaaf kanaafan ati shaamaadha siin jedhu. Jabaadhuutii kaayyoo kee bira ga'uudhaatiif tattaafadhu. Waan na dhaggeeffatteef galatoom.